Wiirtuu miidiyaan immoo sabboontotaan gaafa hundeeffamu ifatti arreebsa yeroo kennan kan ta'a. Namoonni kun abjuu mul'ata qabaniin Oromoo dhugaasaa, aadaasaa, duudhaasaa, seenaasaa bifa namatti toluun afaan lamaan adeemsaanis afaanowwan biroon kan itti dabalaman ta'u akkasittiin wiirtuu moggaasa jedhuun bifa namatti toluun amma daqiiqaa lama booddee nan afeera walitti qabaan boordii miidiyaa wiirtuu obbo Guutaa Tulluu ifatti as ba'anii ibsanuu kennu yeroo gaarii qabaadhaa imalattaanuuf. kabajamtoota keessummoota keenya qaamota mootummaa paartilee siyaasa Oromoo abbootii gadaa hayyoota Oromoo gaazexeessootaa fi miidiyaalee asitti argamtan namoota beekamoo har'a yeroo keessan wareegdanii asitti argamuu keessaniif miidiyaa kanaaf dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Addunyaan har'a kan itti amantu guddina sabquunnamtii hawaasummaa har'a sadarkaa guddaarra ga'e kuni waliin dubbii namoota lama gidduutti nagaa wal gaafachuu yaada wal jijjiiruu eegale. Adeemsi baroota keessa jijjiiramaa fi guddachaa deemee akka ta'e namoonni walitti dabalamuun maatiin gandi aanaa jechaa caasaan hawaasummaa gaafa bal'achaa deemu carraan namoonni waliin dubbachuu yaada wal jijjiiruu fi wal jijjiiruu qaban dhiphachaa fi daangaa dhufe. Isa kanaaf immoo hayyoonni fala barbaachuuf hirriba dhabanii waggoota dheeraaf ifaajjaa turani. Waliigalteen namoota sadarkaa tamsaasaa fi dambalii qilleensarratti wal guddate madda odeeffannoo akka ta'uuf hawaasnis waan mana isaa keessaa qabu giddugala tokkotti dhiyeessee akka walirraa hirmaatuuf dhamaatiin taasifame. Kunis dhaloota miidiyaatiif sababa ta'e. Miidiyaan immoo sadarkaadhaan guddachaa dhufe. Miidiyaan guddina diinagdee fi hawaasummaa saba tokkootiif galtee guddaadha. Qabeenyi aadaa fi falaasama biyya tokkoo karaa miidiyaatiin gabaa odeeffannoo addunyaatiif dhiyaata. Kana malees miidiyaan akka qaama miiraatti ilaalamuun ni danda'a. Akkuma ijaatti ilaalamuun akka gurraatti dhageettiyaaf harkaan qaqqabanii miidiyaadhaan taatee addunyaa keenyaa irratti oolu mirkaneeffachuun ni danda'a. Sabni Oromoo bal'inni qaama miiraa kana qabachuu qaba. Baroota akka har'a teeknooloojiin babal'ate kanatti immoo malli sabquunnamtii kan intarneetiin deeggarame babal'ate addunyaan akka mandara tokkootti wal ilaaluu, odeeffannoo waliif kennuu fi yaada wal jijjiiruu eegaleera. Sabni Oromoo qaama hawaasa addunyaa keessaa saba bal'aa dachee addunyaa kanarraa kallattii adda addaatti sababoota adda addaatiin faffaca'ee jiraata waan ta'eef odeeffannoo, argaa, dhageettii, bohaartii fi bashannana akkasumas aara galfii mataasaa barbaachisa. Akkas jechuun immoo Oromoon hanga har'aatti miidiyaa hin qabu jechuu miti. Afaan Oromoo dubbachuun akka cubbuutti ilaalamu, akka yakkaatti ilaalamu keessaayyuu namoonni quuqama Oromummaa qaban hedduun isaanii carraa jiruu fi hin jirretti fayyadamanii sagalee saba kanaa tahanii jiru. Yeroo adda addaatti miidiyaan adda addaa afaan, duudhaa, eenyummaa fi afaan Oromoo guddisuu hedduun banamees jira.
Haa ta'uutii bal'inni saba keenyaa qabiyyee aadaa fi eenyummaa akkasumas falaasama saba keenyaa miidiyaa amma maqaa saba keenyaatiin jiru caalmaa ta'eera. Dhimmoonni hawaasummaa baay'een uwwisa miidiyaa osoo hin argatin hafan turaniiru ammas jiru. Miidiyaan wiirtuu yommuu hundeessinu humni abbootii qabeenyaa fi ogeeyyii miidiyaa walitti dabaluudhaan qorannoo yeroo dheeraaf deebii sabni keenya miidiyaa walabaa argachuuf qabu irratti gaggeessinee booda furmaanni gaaffii saba keenyaa kan yeroo dheeraaf ture akka ta'uu fi wiirtuun mul'ata jabaadhaan hundeeffame. Wiirtuun maqaa waldaa aksiyoona miidiyaa wiirtuuf misooma jedhamuun abbootii qabeenyaa fi ogeeyyii miidiyaa jalatti hammate kaapitaala birrii miliyoona 250 kan hundeeffame. Miidiyaan qalbii saba Oromoo itti boqotu ta'ee saba Oromoo dheebuu baasuuf kan kaayyeeffatedha. Miidiyaan wiirtuu afaanota lamaan tokko jedhee kan hojii eegalu yoo ta'u afaanonni kunis afaan saba guddichaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin yeroo gabaabaa keessatti tamsaasa eegala. Afaanonni hafan bara 2024 irraa eegalee immoo afaan gurguddaa ollaa Oromiyaa fi Oromoo dabalatee afaan Ingiliffaatiin kan hojii eegalu ta'a. Dhaadannoon keenya imala taanuuf akkuma jedhu dhaamsi miidiyaa Oromoo gara industiriitti guddisuuf ammas jabaatee kan itti fufu ta'a. Miidiyaa kana kanneen nu waliin guddisuuf hojjechuu barbaadan abbootiin qabeenyaa Oromoo ammumarraa eegaltanii nu waliin imala eegaluu murteessaa. Ammas deemsi keenya Oromoo fi Oromiyaa waliin imala taanuuf galatoomaa horaa bulaa miidiyaa wiirtuu caamsaa 2023 Finfinnee Oromiyaa.